Ashamar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Niwsii akkam jirtan. Nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u janna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Niwsii. Oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Ammadhuma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuun sin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon tarkaanfii jabduu fudhachaa jiruun baha Oromiyaadhaa magaalaa guddoo Dirra Dhawaatti naannawa ishee bakka hedduutti tarkaanfii jabduu fudhachaa jiruun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad danuu barbadeessuu kan beeksise. Kaambiin guddoon biyya Itoophiyaa gara bahaatti argamtu Horsoo kan jedhamtus muddama keessa akka jirtuutu himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Cibraan Jaarraa Abbaa Gadaa tarkaanfii jajjabduu fudhateen injifannoo guddoo bahatti galmeessuu kan beeksise. Waraanni mootummaa kaambii guddoo biyyattii gara bahaatti argamtu Horsoo keessa turan danuun isaanii bobbaafamuudhaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo woboo sakatta'u jedhuunis ammoo ummata rakkisaa jiraachuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon zoonii bahaa Cibraan Jaarraa Abbaa Gadaa Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Dirre Dhawaa araddaalee hedduu keessatti bakkoota garagaraatti humnoota mootummaa gubbatti tarkaanfii jabduu fudhateen humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad danuu barbadeessee akka jiru kan beeksise. Tarkaanfii jabduu guyyaa lamaaf walitti dhaabuudhaan baatti fudhate kanaadha ammoo buufata waraana biyyattii guddaa ta'e baatti argamu kaambii Horsootis ammoo yaaddeessuunsaa himamee jira. Waraanni mootummaa danuu ta'an buufata waraana biyyattii baatti argamu kaambii Horsoo guddoorraa Oromiyaa bakkoota hedduutti bobbaafamaa jiraachuun isaanii kan himamu. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo magaalota gurguddoo akka Dirre Dhawaa gama kaaniin ammoo Haramaayaa fi kanneen biroorraa ittisuu jedhuun ammoo iddoo hedduuttis yoo fiigan mul'atanii akka jiran kan himame. Woboon ammoo naannoo kanattis yaaddoo ta'uunsaa himamee jira. Otuma kibbaa fi gama kaanii lixa Oromiyaa jiddu galeessatti mootummaan waraana bilisummaa Oromoo lolaa jiraachuu himaa jiru ammoo gara bahaatiinis yeroo ammaan tana Jalmarroon humna isaa guddoo bobbaasuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmad kokkee qaburratti argama. Araarri afaaniin labsame hamma hojiitti hiikamu humni keenya duubattis hin deebi'u. Qaamni dandeenyu dura dhaabbatuu fi nu hiikachiisuu danda'us kana booddee hin jiru. Imalli keenya fuuluma duratti kan jedhan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jalmarroo yeroo ammaan tana humni isaanii bakkoota hedduutti injifannoo gurguddoo gonfachaa akka jiruu fi tarkaanfii ilaaleessas humna diinaa irratti fudhachaa jiraachuu kan beeksisan. Humni isaanii ammoo hamma baha Oromiyaattis mootummaa Abiyyi Ahmad qabee yoo raasus ifatti mul'achaa jira. Guyyuma adiin waraanni bilisummaa Oromoo woboon daandiilee gurguddaa qaxxaamuruudhaan akkasuma gama kaaniin gandoota baadiyyaa fi magaalota harkatti yoo galfatu waraana mootummaa Abiyyi Ahmad rukutee sabichatti mul'achaa kan jirus abdii guddoo ummata Oromootti horee jira. Woboon lola lixaa fi kibbaan jalqabe jiddu galeessaa fi gama kaaniin baha Oromiyaatiin kan baase hamma dhumaatti loluuf akka jiruu fi hanga Oromoo fi Oromiyaan bilisa baatutti lolichi gaggeeffamuudhaafis akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo woboon beeksisee jira. Naannoo Amaaraatti namoonni leenjii loltummaa fudhatan namoota nagaa fakkaachuun gara Finfinnee heddumminaan seensifamaa akka turan hoggansi olaanaan poolisii magaalaa Finfinnee tokko himan. Hoggansi poolisii olaanaan maqaan isaanii yeroof akka hin himamne barbaadan kun akka jaanitti dargaggoonni Amaaraa leenjii loltummaa Eertiriyaa fi naannoo Amaaraatti fudhatan hedduun isaanii tooftaadhaan gara magaalaa Finfinneetti ergamaa turan jechuudhaan saaxilan. Namoonni leenjii loltummaa fudhatan kunneen ammoo namoota nagaa fakkaachuudhaan hojiiwwan garagaraatti bobba'anii akka jiranis himanii jiru. Meeshaalee waraanaatis heddumminaan magaalaa galchaa akka turanis himanii jiru. Yeroo darbee kabaja ayyaana Adawaa waliin wal qabatee hokkora cimaa magaalaa Finfinneetti kaasuudhaaf yaaliin taasifamuunis waan yaadatamuudha. Namoota hokkora kaasuudhaaf yaalanii to'ataman keessa hedduun isaanii ammoo naannoo Amaaraatti akka dhufan
hoggonni poolisii magaalaa Finfinnee kun himanii jiru. Kun otoo bifa kanaan jiru ammoo bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaatti meeshaalee waraanaa seeraan alaa to'atamuu qajeelchi poolisii kutaa magaalichaatis beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa kunneenis ammoo shugguxii Turkii 101 fi akkasuma rasaasa 2964 kan ta'u to'atamus himee jira. Meeshaaleen kunneen konkolaataa FCR jedhamuun magaalaa Gondar irraa gara Finfinneetti imalaa osoo jiru sakattaa taasifameen qaamolee nageenyaa to'annoo jala oolu beeksisee jira. Kana malees konkolaataa uummataa keessatti bombii harkaa F1 jedhamu 2 shakkamaan kophee keessatti dhoksuudhaan dabarsuuf yaale to'annoo seeraa jala oolus qajeelchi poolisichaa ibsee jira. Humnoonni finxaaleeyyiin Amaaraa kanaan dura lola gubbaa turanis ammoo naannoo Amaaraa magaalaa Gondar dabalatee Gojaamii fi bakkoota hedduurraa gara magaalaa Finfinneetti galaa turuun isaanii kan himame. Ammaan tana ammoo darankuutu dabaluudhaan gara magaalaa jiddu galeessa biyyattii taate Finfinneetti galaa akka jiranii fi meeshaawwan garaagaraatis ammoo poolisiidhaan qabamaa jiraachuun ifatti kan mul'achaa jiru. Humni mootummaa naannoo Amaaraa qindeessee bobbaasaa jiru kanaaf akkasuma gama kaaniin ammoo fannoodhaan deeggaraman kunneen mootummaa jiddu galeessaa kan Abiyyi Ahmad irratti yaalii fonqolchaa gochuudhaaf jecha bobbaafamaa jiraachuun isaanii kan himamu. Dhiheenya kanaas ammoo addatti paartiilee warra Amaaraatii fi akkasuma gama kaaniin gurmuun diyaasaboora warra Amaaraa yookaan kan Itoophiyaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmadiin biyyattii gaggeessuu hin dandeenye aangoo gallakkisuu qabda jechuun gaafatanii akka tures kan himame. Yeroo ammaan tana muddamni jabaan 4 kiilottis uumame akka jirutu himamee jira. Itti aanaan ministeera muummee Abiyyi Ahmad Dammaqaa Mokonnoon ammoo biyyattii dabareen gaggeessuu qabna jechuudhaan Abiyyi Ahmadittis dubbatanii akka turantu himamee jira. Guutumattuu ammoo Abiyyi Ahmad akka Oromiyaa keessatti ibidda qabsiisuu fi gama kaaniin Tigraayitti lola eegaluuf ammoo warri Amaaraa dhiibanillee Abiyyi Ahmad walii galtee South Africa Pretooriyaatti goone hindiinu jechuudhaan warra Amaaraa dura kan dhaabbatan oggaa ta'u ammoo ibidda gurguddaa Oromiyaattis qabsiisuu akka qabu kan yeroo ammaan tana harka lafa jalaatii fi akkasuma dirratti bahuudhaan waraana gaggeessaa jiru kana qofa otoo hin taane guutuu biyyattii keessaa humnoota garagaraa fakkeenyaaf humna akka naannoo Amaaraa akkasuma gama kaaniin kan warra Kibbaatii fi naannoo Somaalee fi naannoo Affaar guutumattuu Oromiyaatti galchuudhaan Oromoo rukutuu akka qaban gaafatanis ammoo Abiyyi raayyaa ittisa biyyattiitiin ABO shanee balleessina jechuudhaan lolichatti kan gale ammoo kunis bakka garaa waan isaan ga'uu dhabeef biyyattii gaggeessuus hin dandeenye jechuudhaan Abiyyi Ahmad ifatti ba'anii dura dhaabbachaa jiraachuun kan himamu. Biyyattitti ammoo hokkora guddaa kaasuudhaan keessattuu jiddu galeessatti ibidda qabsiisanii Abiyyi Ahmad aangoorraa darbuudhaaf shirri gurguddaan shiramaa jiraachuun yeroo saaxilamaa jiru kanatti dargaggoonni naannoo Amaaraarraa leenjii loltummaa fudhachaa turan Eertiriyaa fi bakkoota garagaraatti yeroo ammaan tana gara magaalaa Finfinneetti mootummaa naannoo Amaaraatiin deeggaramanii harka lafa jalaatiin galfamaa kan jiran mootummaa federaalaatiin danuun isaanii to'annoo jala oolfamanii jiraachuunis himamee jira. Raasne gara dhadhaa dhimbiibuutti deemuu jirra. Gara dhimbiibuutti deemaa jirra waan ta'eef hin nuffiin. Dukkana barii jalaa sanaafis hin jilbeenfatiin. Dukkana sana keessa dukkana duubaanis ifatu jira. Ifa sanatti immoo waliin bahuuf jirra. Kuni jecha boru lafarratti ta'ee argamu. Lubbuun jiraanne waliin argina. Lubbuun hin jiraanne immoo seenaan walii himna kana. Ni ta'a ta'uuf deema. Kun egaa yoo callisteetuma mootummaa lallaaffatte milishaan qawwee gata, poolisiin qawwee gata, waraanni qawwee gata. Kana kan goone qabsootiini. Cinaacha isaa laafaa tumannee laaffisnee waraana jabaa gaanfa Afrikaa irratti jabaa jedhanii waraana addunyaa kana irratti iyyuu hiriyyummaa gaafatamu, waraana nagaa eegsisuuf illee gaafatamu, waraanni gargaarsi hedduun akkuma silarraa tuqe kennamee fi ijaarame biyyoota hedduuf junior partner biyya taate akkasii kan saaxile waraana bilisummaa Oromooti.